Welcome. Akkam jirtan? Kabajamtoota hordoftoota fi eebba jiraattan kun daraaraadha. Akkuma beekamu heera maallaqaa, seerota maallaqaa haarawaa baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa baaseetu jira. Seerota kana namoota daldala keessa jiranii fi warreen daldala seenanillee beekuun barbaachisaa waan ta'eef seerota 6 haarawaatu gabbee. Seeronni 6 haaroonni kun maal fa'aadha? Akkamiin nu miidhuu danda'a? Akkamiin nu fayyada? Haja'u seeronni 6 kun afran duraa kun ibsa babbareedaa, ibsa babbal'aa fadhanii mee arra tokkorraa dubbanneeti itti fufna jechuudha. Seerota 6 baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa erga Dr. Miratuu Maammootiin hoogganamuu eegalte booda baafteetu jira. Seeronni kun 6 kana maal jechuudha? Fakkeenyaaf duraan akkam ture, amma seerri haaroonni dhufe kun maali haja'u? Bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Asumaan warri chaanaala kanaa jooyin godhaa. Asirratti maayindiseetii yookaan xiinsammuu biizinesaa akkamiin daldalaan akka guddachuu dandeenyuu fi akkasuma waa'ee maallaqaa, waa'ee faayinaansii irraa barnoota hawaalee kana nu ta'a. Keessattuu namni biyya takka keessatti seerota haarawaa bahu sirriitti beekuun isaa bareedaadha. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa erga haaromsi kun dhufe jijjiirama gurguddaa fidaa jira. Keessattuu poolisii haarawaa wal qabatee wantoota biyya keenya keessatti hin baramin wantoota haarawaa fidaa jirutu jira. Maal fa'aadha wantoonni kun akkamiin nu fayyadan ka jiru laalla jechuudha. Seeronni kun 6 mee seerota 6 kana keessaa tokkorraa dubbannaa. Tokkicha kana akka isinii galuu danda'uttiin adda babaasee isinii hima. Inshaallah rabbi jedhee 6 kaan guyyaa 2 fi 3 booda kutaa takkaa fi 2tti isiniif dhiyeessa. Har'a kutaa tokkoffaa kana waliin ilaalla. Maal jechuu jira baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa? Waan kana beekuun maal nu fayyada? Kan jiru irraa haasofna. Biyya tokko keessatti heera maallaqaa yookaan seerota maallaqaa haarawaa baay'oon beekne namni daldala yoo seene akkanuma ga'u jeetti seenee khasaara jechuudha. Fakkeenyaaf dalagaan baankii biyyoolessaa, hojiin baankii biyyoolessaa inni guddaan tasgabbii gabaa fiduudha jechuudha. Gabayaa keessatti tasgabbii uumuu. Tasgabbiin gabayaa keessa akka jiraatu yeroo qaalomiinsi jireenyaa ol ka'e qaalomiinsa jireenyaa san tasgabbeessuudha jechuudha. Kan hoggaa jennu baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa guyyaa 5 dura akka ibsa kanatti qaalomiinsi jireenyaa waggaa tokko dura ture. Akkana jechuun 2022-23 ture. Parsantii 29 yoo ta'u 2023-24 bara bajetaa dhiyootan guyyaa Julaay 7 yookaan sanee 30tti dhume kuni parsantaa 10 irrisee jira jedha. Akkamiin irrisee jira kajoo immoo kan laallu ta'a. Biyya teenya keessa qaalomiinsa gabayaa gosa lamaatu jira. Tokko artifishaal kanam tolchee jechuudha. Kaan ammoo kanuma akka addunyaatti akkuma addunyaa walii galattuu dhufu jechuudha. Maal jechuudha gaamma seerri haaroon dhufe kun? Maal jedha Naashinaal Baankiin Itoophiyaa osoo ittiin seenne dura waan tuqan sangaatu kun irraanfatina isiniin jechuu barbaada. Seerri tokkoffaanii maal jedhu jira? Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa harri inni itti deemaa jiru hara interest based monetary policy ka jennuun jechuudha. Gatii dhalaa maallaqaa jechuudha. Gatii dhalaa irratti kan hundaa'u. Hara poolisii yookaan seera gatii dhalaa irratti hundaa'u jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha? National Bank Rate waan jedhamu yookaan siistama National Bank Rate jedhamuuniin maallaqa gabayaa irra dhiyaatu. Siigaltee hanga gabayaa keessa soso'u jiru gabayaarraa walii qabuu fi deebi'ee gabayaarra gadhiisuu ka jedhu to'adhaa. Duraan akkamiin to'achuu ture yoo ka jennu taate fakkeenyaaf duraan kallattiidhaan baankota daldalaa kan ta'an akka Awaash Baankii, Daashin Baankii, Wagaagan Baankii, Oromiyaa Baankii ka jennu kanaaf kallattiidhaan ergamatti kan ergamni kun maali? Maallaqa tokko baankiileen dhuunfaa kun yeroo liqeessanii parsantaa 14 dhallisaa fakkeenyaaf 7 hanga 14 itti jennu sanbira qochiisuu hin danda'an jechuudha. Qaxxitaadha ajajni kun kan namaa jechuudha. So akkana jechuun baankonni fakkeenyaaf yeroo wanni godhan waan akka boondii nootii bituudhaan baankota irraa maallaqa walii qaba. Mootummaan jechuudha. So ammaan tana gizee wanni kun dhufe wanni akka boondii nootii maarree ka jennu kun ni hafa jechuudha. So hanga maallaqaa kan gabayaa keessa soso'u kana to'achuudhaaf kan dur kallattiidhaan
gatiin maallaqa liqeeffachuurra kaayamu gatiin interest yookaan gatii dhalaa kan maallaqa liqeeffachuurra kaayamu kuni kallattiidhaan gaggeeffamu ture. Isa kana jijjiiruu jechuudha. Maalitti? So national bank rate waan jedhamu NBR yookaan naa baaraa ka jennu kana qubee NBR national bank rate ka jedhu kana seera kana gaffite tokkoffaarratti maal jechuudha national bank rate jechuuni. National bank rate jechuun gabaabdumatti keessattuu liqaadhaan wal qabatee akkaataa gatii dhalaa jechuudha. Yeroo takka ol kaasuun yeroo tokko gabbuusuun to'achuu jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun maallaqa gabaarra jiran siigaltee irrisuuf baankonni hanga liqeessan takka siigaltee boondii akka bitatan dirqisiifamaa turan. Hanga liqeessan takka boondii bitatan baankonni duran. Yeroo liqii takka liqeessan hanga liqii kanan san irra dhaabbataniiti deebi'anii naashinaal baankii irraa baankii biyyoolessaa irraa boondii bitatan. Yeroo boondii bitatan kaashii kannaniiti waraqaa fudhatan jechuudha. Siistama kanaanii gabaarraa walitti qabuu ture duraan. Poolisii qaala'insa gabaa to'achuu nu dandeessisu kan NBR jedhamu gaffidee poolisii kana fayyadamuuniin maallaqa gabaarra jiru to'adhaadhaa jedha. Maali jechuudha NBR jechuun kun karaa lamaan to'achuu danda'a asirratti. Karaa lamaan poolisii yookaan seera NBR jedhamu kan hojiirra oolchee gara lamaan to'achuu danda'a jechuudha. Tokko NBR kana ol kaasuu, lama NBR gabbuusuu. Fakkeenyaaf ammaan tana qaala'insi jiruu waggaa takka dura ture. Kan parsantii 29 ture amma parsantii 19tti gabbu'e. Parsantii 10 hir'ise jechuudha. Siistamniin ani ittiin qaala'insa jireenyaa kana to'achuu danda'e keessaa tokko siistama NBR jedhamu kanaa jaa. Akkana jechuun manni waggaa takka dura fakkeenyaaf kan miliyoona ture miliyoonaa fi 300,000 ati san gafeete kaachuu dandeessa. Parsantaa 29 ol guddifte jechuudha. Waggaa si dura turerraa parsantaa 29 almost parsantaa 30 jechuudha. So miliyoonaa fi 300,000 yoo ta'e waggaa finne kana ammaan tana sanee 30 guutee amma hamleen seente kana meeqa ta'e jechuudha. Miliyoonaa fi 990 ta'e parsantii 10 sanirraa gabbuufne jechuudha. Amma gaa asirra dhaabbatee kan hime hoogganaan baankii biyyoolessaa Itoophiyaa kuni wanni inni nu hime asirratti asseetiidhaan yookaan qabeenya dhaabbataadhaan wal qabateeti. Wantoowwan midhaanii nyaataatii fi adda addaatiin wal qabatan irratti rakkoon mul'annee maarree yoo jennu taate artificial inflation waan jedhamutu jira jechuudha. Biyyattii keenyas monopoolii maarkeetiin waan ture. Kanaaf dhugaadhaa gabayaan manaa fi lafaa qannastee ture waggaa dabre kana qabbanootee turte. So haalin ani qaala'insa jireenyaa parsantii 10 itti hir'isuu danda'e siistama haarawaan gaffide kanaa jira. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa kuni akkaataa baankonni addunyaatti tarkaanfatan karas deemuudhaaf hin kaayyoo qabaa jira. So NBR kana akkamiin ol kaasa akkamiin gabbuusa yoo ol kaase maal godha yoo gabbu'e maal godha anoo yeroo akkamiin maallaqa liqeeffachuu qaba hajautu sii galaas irratti. Fakkeenyaaf yeroo akkam NBR yookaan national bank rate ol kaasa. Fakkeenyaaf yeroo qaala'insi gatii qaala'insi jireenyaa inflation wanni jennu kuni qaala'insi jireenyaa ol ka'e. To'annaa ala gizee inni ta'e NBR kana ol kaasa yookaan gatii dhalaa kan maallaqa liqeeffachuurra kaayamu. Maaliif abbootiin qabeenyaa maallaqa liqeeffatan kana maallaqa haaraa gabaatti da'u jiran jechuudha. Yeroo hangi maallaqa naanna'uu gabayaa keessatti guddate inflation yookaan qaala'insi gabaatiin dhufu. Kanaaf maal godharee ammaan tana NBR kana ol kaasa. So namni abbootiin qabeenyaa tokko dhufanii gizee liqeeffachuu as dhufan hangi irra kaayamu. Hangi gatii dhalaa kan isarra kaayamu san ol kaa'an. Kanaaf maal godharee abbootiin qabeenyaa if duuba deebi'an amma. Hojii waan kana liqeeffachuurraa if duuba deebi'an. Maaliif hojjetee kafaluun itti ulfaata waan ta'eef. So yeroo kana maal godharee maalleenii haaroonii gabaatti hin ida'amu kan gabayaa keessa jiru ammoo bakka adda addaatti akkanumatti akkam facaane hojiirra oolchaa jechuudha kun. Kuni maal godha daldaltoota if duuba deebisa. Siigaltee so naashinaal baankiin kana godhuuniin maallaqa gabayaa dhiheessii maallaqaa gabayaarra jiru yookaan mani supply to'adhaa jira. Inni lammaffaan naashinaal baank reetii gabbuusuudha. Naashinaal baank reetii gabbuusuu jechuun
hanga dhalaa kan duraan maallaqa liqeeffaturra kaayamu san gabbuusa. Kana yeroo akkam gabbuusa? Yeroo gabayaan rafte. Sigaltee yeroo gabayaan raftee yookaan dadhabiinsi gabayaa jechuudha. Dhufee maal godha amma NBR kana gabbuusa jechuudha. So namni deemeetitti amma maallaqa liqeeffataa hojii babal'ata. Hojiin rafte hundi dadammaquu eegalti. Hojiin namoota baay'eef uumamaa dhufu eegalti jechuudha amma. Sigalee kana jechuun maal jechuudha? So ani yeroo akkamii liqeeffachuu qaba? Yeroo NBR'n ol ka'e osoo hin ta'in yeroo NBR'n gad deebi'e. Gaafa NBR'n ol ka'u maaliin godhuu qaba? Gaafa National Bank Rate'n ol ka'u liqii fudhachuurraa if qusadheetiin liqiin fudhachuu hin qabu. Garuu maaliin godhuu qaba? Maallaqa harkaa qabu properly yookaan sirnaan itti fayyadamuu akkasuma waan maallaqni kee dalagu san maallaqa yeroo tana maaliin godhuu qaban? Maallaqaan qusachuu qaba. Booda deebi'eetiin invest godha waan ta'eef. So ammas maallaqni kuni interestiin inni fidu guddaa waan ta'eef. Amma gaarra wanni irraa haasoo jirru akka waliigalaatti. Akka Islaamaatti yoo as jalatti dhiiru akka baankii Islaamaatti yoo akkam ta'u teenya hajoo yeroo biraa karaa dubbannu ta'a. So seerri jahan keessaa tokkoffaan NBR hajoo kan waan biyya keenya keessatti hin baramin. Nu fayyadamoo nu miidhaa. Daldaltoota xixiqqaaf obbo Haayidaan isaa maali? Daldaltoota gurguddaa irratti maali? Hajoos bal'inaan kan itti deemnu ta'a. Har'aaf ammoo hubannoo xiqqoo takka harkattan jeetii yaada. Kanaaf yoo rabbi jedhee seerota jahan kana bal'inaan adda babaafnee kan wal hubachiifnu ta'a. Hanga walitti deebinuu akkuma waliin barree. Peace.